yaa gooytaa keessa kiyya gartaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee baadiyyaa biyya Itoophiyaa keessatti barnoota kiyyas hanga kutaa 10ffaatti baradheen maatii haadhaaf abbaa waan hin qabneef anumaan godhatanii ijoollummaatti waan na jalaa boqotaniif otoon hojjedhu barachaa kolleejjii baradhee eebbifameera. Haadha abbaa fira na gargaaru tokkollee of biraatii waan hin qabneef umrii koo guutuu gadi jedheen jiraachaa ture. Yoo natti darbanis yoo na reebanis yoo na arrabsanis amalli koo callisuudha. Haa ta'uutii garuu rabbi kana hundaan na miidhee haadhaaf abbaa fira na hawwatee bifa garuu dubartoota kan caalu naaf kenneera. Dubartoota baay'ee bareedan jedhamani keessatti ramadama. Anis barnoonni koo bakka guddaa na geessisu yoo baate bifa koo kanaatiin bakka gaariitti nan heerumaa abdii jedhu xiqqoo mallee of keessaa qaba. Maarree barnoota kiyya akkuma eebbifameen dargaggeessuma biyya koo tokko waliin wal barree. Innis anaaf nama gaarii naaf ta'e. Biyya kana jiraachuurra wal fudhannee magaalaa Finfinnee gallaa. Atis baratteettaa hojii argachuu ni dandeessaa. Anis gosan baradheen hojii argachuu nan danda'a. Gaa'ela dhaabbannee waliin jiraannaa jedhee na gaafate. Namni fedhii guddachuu qabu oluma yaada mitiire. Anis gammadeen tole jedheen gara magaalaa Finfinnee deemnee yeroo hedduus otoon fudhatiin lamaan keenyuu hojii argannee waliin jiraachuu eegallee. Lamaan keenyuu miindaadhaan waan jiraannuuf jireenyi keenyi baay'ee gadi bu'aadha. Haa ta'uutii garuu kana keessaas bahuu qabna jennee anii fi abbaan manaan koo miindaa tokkoo keenyaa qusannee tokkoo keenyaa immoo itti fayyadamnee meeshaawwan mana keessaa nu barbaachisan itti bitannaam. Kanaan otoo jennuu turtii baatiiwwan muraasaa erga waliin jiraannee booda abbaan manaan koo nuuf dahii daa'ima godhannaa jedhee na gaafate. Yeroo kana ani lakkii jireenya kanaan dahuun gaarii nuuf hin ta'u dursinee jireenya keenya fooyyeffannaa jedheen deebiseefi yeroo kana inni bahee galee wanta nan jaallanneef karoora gara biraa waan qabatteef anaan yeroo fitti na fayyadamuuf mana kee keessa waan na keesseef malee otoo yaada gaarii naaf qabaattee innaaf deessa ture dhiirri barbaadee dubartiin heerumtee hin dahu jettu eenyu jiraa jedhee na rakkisu eegalee. Bahee galee naaf dahi daa'ima godhanna jedhee mana dhiphisaa. Anis yeroo booddee kan jiraannu wal gargaarreeti jedheen daa'ima nan ulfaa'eefi kanaan ammas jireenyi keenya itti fufee. Amalli isaas natti hin jijjiiramne abbaa manaa magaarii naaf ta'e otoo jiruu guyyaa tokko garuu an ulfa ta'een naannoo baatii 5 yeroon guutu ganama hojiif bahee galgala sa'aatii isaatti ni deebi'a jedheen eegnaan abbaan manaan koo gara manaatti deebi'uu didee. Tarii namni daandii irratti maal godheeti jedheen halkan qofaa kiyyaa barbaachan jalqabe. Magaalaa Finfinnee keessaa ani kan hin beeku isa qofaadha. Innis kan beeku ana qofaa jedheen ture. Tarii bakkeewwanitti argamuu danda'an jedhe barbaadeen nan dhabe. Halkan otoon boo'uu lafti natti bari'ee maal ta'e bineensa maaliitu abbaa manaa koo nyaate jedheen dhiphachaa otoon jiruu lakkoofsi biyya hambaa tokko gara lakkoofsa kootti bilbilame. Maddu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa. Kanan dura biyya hambaatii miti biyya keessaayyuu hiriyaa fira aantee qabaadheen namni naaf bilbilu hin jiru. Biyya hambaatii immoo eenyutu naaf bilbila jedheen yeroon kaasu abbaa manaa koodha. Nagaas otoo nan gaafatiin yoo na ammaatii Finfinnee biyya Itoophiyaa keessa jira jettee na barbaadaa gara manaatti ni deebi'a jettee na eegaa jirta miti har'aa kaasii abdii kutadhu ani gara biyya Taayilaandiitti deemeera jedhee natti dubbate. Kana dura deemuuf akka fedhii qabus akka deemus gonkumaa wanta natti haaseeru hin qabu. Haa ta'uutii garuu nan sobiinii eessa jirtaa jedhee yeroon gaafadhu na hin amantu moo iimoo keerra galiitii viidiyoo siif hin ergaa jedhee natti dubbate. Anis paakeejii daataa guuteen
Imoo baneen viidiyoon naaf ergu gaafan ilaalu yeroo xiyyaara yaabbatu, yeroo xiyyaararraa bu'u, namoota waliin nyaata yeroo nyaatu, faranjoota hedduu gidduutti viidiyoo ta'uuf waraabuu abbaa manaa koon arge. Yeroon viidiyoo ilaalu kana manuma balbala taa'aan jira. Jedheen iyyee dubartiin mana natti kireessite fiigdee gadi baatee maal taate naan jettee anis waantan ta'e ittiin himadhee maali abbaa manaa kee ganama hin argine moo ani jettees naaf deebistee anis eeyyeen kaleessa ganama argeen ture har'a garuu viidiyoo kana naaf ergee anaan dhiisee na ulfeessee qofaa koo na dhiisee deemee akka deemus natti himnee anamma akkam godheen jiraadhaa jedheen hirqinfadhee bu'aa kireessituu kiyyattiin himee hanga dandeessu isheenis na sossobdee sa'aatii kanarraatii kaasee guyyaan halkan guyyaanatti ta'e waa'ee koorra waa'een daa'ima gadameessa koo keessa jiru hedduu na dhiphisuu eegalee anatu hin hubannee yaadas hin kaawwannee malee abbaan manaan koo otoo hin deemiin dura meeshaa mana keessaa ija qaban gurguraa ture. Edaa inni beekee naaf ulfaa'e jechaa ture. Kaayyoonsaa nagatee baduufi kanaanis halkaniif guyyaa walitti bu'aa guyyaan gara torbaniitti torban gara baatiitti lakkaa'amaa dhufanii otuu badee achumaan sagalee isaa dhoksee anaaf gaarii ture. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo guyyaa guyyaadhaan yeroo yerootti bilbilee har'a akkanan ta'e har'a akkas goone har'a kana nyaanne har'a bakka kanaa oolle jedhee natti haasa'a. Jireenya keessa jiruun na gojomaasisaa. Ani maaloo deebi'i daa'imni koo yoo waan irratti ta'e nama naaf guddisuun qabu jedhee kadhadhus homaa natti qoosuu natti fokkoruu baganaan jechuu otoon si miidhuu danda'ee kanaa ol simmiidha naan jechuun ala jabaadhu aisoo sindeeggara homaan taatu guyyaa tokko naan jedheen beeku. Jaalladheen biyyaa wal fidannee dhufnee magaala seenii naganee kanaan naannoo baatii 9ffaa yeroo guutu akkanuma bilbila sadhumaa naaf bilbilee boo'icha kee rabbi siif dhaga'e ta'een beeku kunoo poolisiidhaan qabameen mana hidhaan seenee qarshii 700 yoo kanfalte malee ba'uu hin dandeessu naan jedhanii nagaatti naan jedhee yeroo ammaa kana gara biyya Taayilaand, Niizerlaand fi kanneen kana fakkaatan hojii iskaamarii yookiin immoo hannaa isin hojjechiisna jedhanii bifa salphaa ta'een torbee 2 hanga baatii 1tti gara biyyoota kanaatti erguun maallaqa haga kanaa kanfaltanii malee jechuun namoota hidhaa booddee hin ajjeesu. Eega guyyaa kanaatii ani sagalee abbaa manaa koon dhageenyeen kanaan erga inni na biraa deemee kaasee akkuma sheettuu gatii mana kiraa kanfaleen hagabuu oolee buleen qarshii 6,000 yeroo da'umsa koof walittiin qabadhee kireessituu koottis otoo ciniinsuun koon dhufiin dura akkana jedheen itti madhee ani haadhas abbaas nama na beeku tokkollee hin qabu. Magaala kana keessaa kan na beeku si duwwaadha. Bakka hojiittillee namattiin siqeeruu hin qabu. Tarii da'umsa irratti yoon du'e yoon waa ta'e daa'imni koo lubbuudhaan yoo na hafte adaraa kee akka dhala keetti ilaalu yoo baatte akka garbicha keetti ilaaliitii naaf guddisiin jedheeni. Akka tasaa ta'ee kireessituun koo deessee reefuma baatii muraasa fixxiin rakkoon qabu hin yaadda'inaan jettee yeroo isheen deessee dhuftetti bortarii dugdarra naqachuu naaf ta'a jedheen hojiitii gaafan deebi'u mana isheetti galeen hojii gargaaraaniin hin tureen. Bifa kanaan otoon jiruu guyyaa tokko galgalaa toora sa'a 5tti miixuun koo natti dhufee eenyuyyuu na bira hin jiru qofaa koon jiraadhaa. Dubartiin dahuuf qophoofte firoonni ishee itti naanna'u ture. Anaaf garuu namni hin jiru. Uffata halkaniin uffadhu qabadheen manaa gadi baheen baajaajii waammadheen gara kilinika naannoo keenya jiru tokkootti akka nageessuun gaafatadhee battalas nageessee. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaattee hirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Ciniinsuun koo baay'ee hamaa ture. Kutaan ani ciisu keessa dubartoonni ciniinfatan kabiraallee ni jiru. Namoonni isaan gargaaranis akkanuma biraa. Ani garuu qofaa koodha. Halkan sa'a 5 kanatti kan na jalqabe otoon ciniinfadhu iji kiyya sekendii tokkoof
otoo walitti hin qabamin sa'aatiin 12 ta'e. Ciniinsuun humna barbaadaa, nyaata barbaadaa, nyaatnoo dhugaatiin haa hafu, ayisoo jabaadhu geesseetta nama naan jedhu of biraatiin qabu nan boo'a nan ciniinfadhaa. Dubartoota ciniinfatan dahanii yeroo deebi'an yaa Waaqayyoo kan koommoo yoomi takkaa boo'ichi koo gara isaatti takkaa immoo namuma garaa laafu tokko gara kootti naa fidi jedheen hinuman ciniinfadhaa. Ganama cireenyaannee otoon ciniinfadhuu laaqanni gahee bishaan illee hin dhugne. Namoonni namaddii jiran beeluu koo dheebuu koo namni akka na bira hin jirre namni naaf hubateeru tokkollee hin jiru. Zaalaa qanaattis akkanumaa ammayyuu ciniinfachaan jira. Humni na keessaa umeera. Al takka takkaa lubbuun koo ba'uuf waan as natti dhiyaate fakkaatti. Narsoonni dhufanii hin banne gadameessi kee haga kanaatu hafa jedhanii natti dubbatanii deebi'u. Doktara biratti hordofaa tureen maaloo ani nama na gargaaru sin qabu akkuma na argitu qofaa koodha. Tarii daa'imni koo dhalatee ani yoo waan ta'e adaraa isattis nan jedhee akka ani hiyyeettii ta'e doktarri kun na beekaa. Otuma jennuu yeroon sa'aatii 12 ta'e. Meelaalaa dubartii ulfa ciniinsuudhaaf miixattuun halkan sa'a 5 hanga guyyaa sa'a 12tti hin nyaatiin hin dhugiin namni dugda ishee hin qabiin asiin boraafadhu asiin ciisi otoo naan hin jedhiin gaheen galgala keessaa sa'a 12 yeroo guutu doktarri ana bira dhufee ciniinsuudhaan dahuu hin dandeessu C-sekshinii yookiin immoo CS yookiin immoo opereeshinii ta'uu qabdaa jedhee natti dubbate. Anis maali yaa Waaqa koo guyyaa falkan miixadhee ciniinfadhee dadhabee jennaan maaliif akkana na gootaa jedheen boo'ee. Kanaanis doktarri kun opereeshinii sigoonaa mallatteessii jedhee na gaafate. Akka beekumsa kiyyaatti kilinikni xiqqaan opereeshinii gochuu hin danda'u. Manni yaalaa kun immoo gonkumaa opereeshiniitiin deessisee hin beeku. Odeeffannoo isaas nan qaba. Kanaaf anis kilinikni kun opereeshinii gochuu jalqabeera mooyii jedheen gaafadhe. Yeroo kan doktarri kun reefuma jalqabnaa jedhee naaf deebise. Anis gonkumaa asitti ta'uun barbaadu narratti shaakaluuf immoo jedheen yeroon deebisuu fi maallaqa hin qabdu eessaa dhaqee deemtee opereeshinii ta'uu barbaaddaree jedhee naaf deebise. Waa'ee koo eenyummaa kootti meera. Akkan nama hin qabne akkan maallaqa hin qabne doktarri kun na beekaa. Anis gonkumaa hin mallatteessu jedheen dideeni. Yeroo kanannis du'a kee teenyee walumaan eegna kaa hin yaadda'in sa'aatii hedduun qabdu jedhee naaf deebise. Yaa Waaqayyoo maal na goota laataa jedheen dhiiga bu'aa tole sammoo ragaa ittiin mana yaalaa kanatti yaalamaan ture naaf barreessii jedheen doktara kana gaafadhe. Yeroo kanannis hin barreessu jedhee naaf deebise. Hospitaala kamiyyuu yoo deemtan doktara yookiin immoo ragaa ittiin qaama fayyaa biraa hordoffii godhamaa turani malee dubartii tokko deeksisuun dhorkaadha. Eenyuyyuu balaa itti aanee dhufu fudhachuuf qophaa'aa miti. Kanaan anis baay'een aaree baay'een iyyee ilaa obboloota koo kun hunduu narratti ta'aa kan jiru ciniinsuun otoo na muddaa jiruuti. Dhukkubbiin koo ciniinsuun na gahuu baatee doktarri kunis itti naaf dabalame. Bifa kanaan otoo hin jiru fincaan otoo narra dhangala'u sagaraan otoo narra yaa'u mana yaalaa sana keessaa baheen baajaajii dhaabsifadheen hospitaala dhuunfaa guddaa daandii haga ta'e deemeen biran gaheettiin goree. Kaardii maal otoo hin baasiin kutaa da'umsaa barbaadeen baajii mormatti hidhateen doktara da'umsaa ta'uu adda baafadheen jilba isaatti kufeen maaloo na gargaari maallaqa hin qabu firan qabu haadha abbaan qabu lubbuu koo darbuuf jirti yoo lubbuu koo hambisuu dadhabde lubbuu daa'ima koo naaf hambisii jedheen ulfa ta'een ciniinsuun otoo narra jiru jilgeenfadheen doktaran kadhadheen. Mana kanatti yaalamuun baay'ee qaaliidha. Oduu isaas nan dhagahaa. Haa ta'uutii garuu carraamatu fiiksee mana kana na galchee. Doktarri kunis gaaffiiwwan garaa garaa naa dhiyeessee dhumarratti naaf gaddee. Hiriyoota isaa doktoroota narsoota walitti qabee maallaqa walitti naaf buusanii qarshii 43,000 yeroo guutuu opereeshiniidhaaf seenii naan jedhanii. Anis kutaa opereeshiniin seenee yaalli baqaqsanii hodhuu milkaa'aanis daqiiqaa 45 keessatti naaf raawwatame. Daa'imni koos naaf dhalatee. Haati deessee daa'ima ishee ijaan ilaaluu harma ishee hoosisuus barbaadde. Haa ta'uutii garuu ana bira kun hin jiru. Daa'ima kiyyas
ijaan arguu hin dandeenye, hoosifachuus hin dandeenye. Namni kan akkan godhuuf na gargaaru ana maddiin turre. Garaachi koo lamatti citee ho'ameera. Socho'uu hin danda'u. Kutaa tokkos naaf qabanii anaan siree koorra, daa'ima kiyyas siree isaarra kaa'anii. Kutaama tokko keessa otoo jirru daa'ima koo ol jedhee ilaaluu hin danda'u. Akkuma opereeshiniin ta'een waan ho'aa yookiin immoo shayii akkan dhuguuf naa ajajamee ture. Haa ta'uutii garuu eenyu deemee kana naaf haa fidu? Hakiimni yookiin immoo narsiin dhuftee yeroo yerootiin dhiiga koo laaltiin na sakattaatiin. Opereeshinii ta'een naannoo sa'a 5 booddee shayii dhugdee jettee na gaafatte. Anis lakkii naman qabu jedheen yeroon deebisuu fi fiigdee deemtee naa bittee dhufte. Ani dhuge mitire daa'imni kiyyammoo ni beelaha. Narsii kanaan maaloo ija isaan ilaala namaddii ciibsin jedheeni. Suuta jettee natti argisiistee namaddiis ciibsitee abdii jiraachuu xiqqoo nan argadhe. Daa'imni koo akkam bareedaa. Kanaan booddee kan jiru hoosisuudha. Dubartiin opereeshinii taatee socho'uu jechuun rasaasni 100 otoo namatti dhukka'ee dhukkubbiin qabu. Miira kana dubartiin ciniinsuudhaan deesses hin beektu. Miira kana kan beeku dubartiima opereeshiniitiin deessedha. Baay'ee nama dhukkuba. Socho'uun hin yaadamu. Anis daa'imni koo beelaan du'urra rakkadheen hoosifachuu qaba jedheen suuta jedheen tirachuun bakka hin yaadamnetti tiradheen daa'ima koo xiqqoon hoosifadheen daa'ima koof kenne. Amma immoo anaan beeluun na rakkisuu eegalee nyaachuun qaban ture. Haa ta'uutii garuu wanta nyaadhuun qabu. Fira obbolaa abbaa manaa baga deessinaan jedhu ana bira jiru. Otoon nyaatiin otoon dhugiin dubartii opereeshiniitiin deessu ta'een guyyaa 4 walakkaan dabarsee akkan hospitaala sana keessa turu kan naaf eeyyamame guyyaa 2dha. Haa ta'uutii garuu manaas nama akka hin qabne itti himuun guyyaa 1 naaf dabalanii. Hangan hospitaala sana keessaa bootti wanta garaan koo nyaate shayiin dhugarraan ala homaan qabu. Halkan nan bu'aa. Nan harqinfadhaa. Yaa Waaqayyoon jedhaa. Haa ta'uutii garuu jireenya koo keessatti wanti addaan halkan kana uumameera. Ani qofaa ta'ee boo'ee gaddus ergamaa Waaqayyoo haa ta'anii hin beeku. Uffata adii uffatanii manan keessa jiru ifaan guutanii na waliin haasa'u. Waan isaan naan jedhan hin beeku. Anis waantan jedhuun hin beeku. Yeroon isaan argu gaddi koo, dhiphinni koo hundi, boo'ichi koo narraa deema. Yeroo narsiin balbala rukuttee kutaa ani keessa jiru seentu namoonni kun ni badu. Gaafa immoo isheen cuftee deemtu deebisanii dhufu. Kanaan guyya 3 hospitaala sana keessatti hin dabarsee. Kan itti aanu gara mana kootti daa'ima koo qabadhee deebi'uudha. Ammas ani opereeshiniitiin waan hin daheef eenyutu daa'ima koo naaf haa qabu? Dubartiin tokko opereeshiniidhaan deessee of dandeessee deemuu kan jalqabdu yoo jabaatte torbee 2 booddeedha. Ani garuu filannoo kana hin qabu. Yoon gadi jedhee madaatu narra jira. Boquu koo ol hiixachaa daa'ima koo qabadheen hospitaala keessaa bahee baajaajii qabadheen utuu madaa koo irratti raafamuu manan gahee. Dubartiin mana naaf kireessite yeroon seenaa jiru na argitee hin naatee. Akkan opereeshiniitiin dahee yeroon itti himu amanuu hin dandeenye. Namni na qabeeru hin jiru. Qofaa kiyya daa'ima qabadheen balbala ol seenee darbeen mana koo keessa galee. Har'as namni na gaafatu baga deesse kan naan jedhu hin jiru. Kan nama ajaa'ibu hanga sa'a kanaatti guyyaan manaa bahirraa kaasee nyaanni afaan kootti hin gorree. Dubartiin isheen mana isheenatti kireeffatte bultee naannoo sa'a 9tti nyaata naaf fiddee dhuftee akka dhukkubsataa dubartii reefu deesseetti otoo hin taane akka dargaggeessa otoon nyaatiin otoon dhugiin guyyaa hedduu turetti ija ishee fuulduratti nyaata sana nyaadheen xumuree ooltee bultee darbitee nyaata naaf fiddee. Uffata daa'ima koo anumatu miicaa. Gara mana fincaaniittis otoo namni nan qabiin anumatu deemaa. Kanaan otoon jedhu har'a ergan dahee rakkoo kana hundumaan dabarsee baatii 2 xumureera. Rabbiif galanne haa ta'uutii anis daa'imni koos fayyaa guutuu qabna. Kana hundumaa keessatti waan tokkoon baree jireenya koo keessatti waan tokkoon buufadhee jaalladheen fedhii koodhaan na gargaara na waliin ta'a jedheen Waaqayyotti bara jireenya koo keessatti yaadheen beeku. Amma garuu ana ishee cubbamtuu
argamtuuf ergamoota isaa waliin bakka nama dhabetti Waaqni nama naaf ta'ee gammachuu addaan keessa koo booji'ee rakkina kiyyas na dagachiisee gara Waaqayyootti deebi'eera. Kanan buufadhe kanaa kabiraammoo yeroon dahe kuni gabaabduu taatus haa ta'uutii garuu Waaqayyo namoota ani yaanne namoota ani hin beekne yeroo gabaabduu kana gidduutti gara jireenya kootti fidee abdii naaf kennaa jira. Rabbi siif haa milkeessu naan jedha. Seenaa koo kanaan booddee jiru ergan raawwatee ergan bakkaan gahee isiniif hin qoodaam. Tarii immoo al takka takkaa kan yaada kootti dhufee otoon ani guyyaa guyyaatiin hin boonye ta'ee abbaan manaan koo hin hidhamu yookiin immoo sagalee isaan dhabu yaa Rabbii nagatee deeme jedheen qofaa koodha jedheen boo'uun koo dogongoraa'ee jedheen of hin gaafadhaa. Haa ta'uutii garuu deebiseen immoo maal abbaasaa innuu na ulfeessee mana qofaatti eenyuun illee akka hin qabne otoo beekuu naaf milkaa'aa jedhee gara biyya hambaatti nagatee bade mitii jedheen immoo ofiif deebisaa. Rabbi bakka jirutti nagaa akkasa godhu nawaafi anaaf immoo balbala naaf banee akkanatti argisiisetti akkanaaf qajeelchuu Rabbiin naaf kadhadhaa. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinneerraatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaattee hirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa guyyaa har'aarraatillee waa hedduu akka barattan akka hubattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Dhugaa dubbachuuf seenaa kana hubachuu kan danda'u jalqaba dubartoota irra caalaatti immoo dubartoota irra caalaatti immoo ooppereeshiniitiin dahanii gaafa dahan nama dhabuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Seenaan kun sagaleedhaan afaan Amaariffaatiin naaf ergame gurraaf danda'anii dhaggeeffachuun iyyuu baay'ee nama dhukkuba. Haga yoonaatti na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif isinillee guddaa galatoomaa jechaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatiina. Seenaa barsiisoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Yaa Rabbi yaa gooytaa.